Hooggansi dubartoota carraa argatanitti fayyadamuun hojjetanii dhalootaaf ashaaraa kaayuu qabu jedhan afayaa'iin caffee Oromiyaa Aadde Sa'aadaa Abdurrahmaan. Fooramiin hooggansa dubartoota naannoo Oromiyaa mata duree sagaleen dubartoota walqixxummaa fi badhaadhina biyyaatiif jedhuun magaalaa Adaamaatti gaggeeffame. Kaayyoon fooramichaa qindoomina dubartootaa cimsuu fi bu'aawwan argaman jajjabeessuuf akka ta'e ibsameera. Afayaa'iin caffee Oromiyaa fi walitti qabduun fooramicha Aadde Sa'aadaa Abdurrahmaan wayita kana akka jedhanitti mootummaan gaggeessummaa dubartootaa babal'isuun adda durummaa isaanii cimsaa jira jedhan. Dubartoonni dirree siyaasaa keessatti kallattiin hirmaachuun hawaasa isaanii bakka bu'uudhaan akka tajaajilaniif itti gaafatamummaa dachaa akka qaban murteesse. Fakkeenyaaf caffee bara hojii jaaffaa keessatti hirmaannaan dubartootaa 46% ol kan ta'an dubartoota yommuu ta'an bifuma wal fakkaatuun manneen maree sadarkaan jiran keessattis 67 kan ta'an sadarkaa hooggansaa fi miseensaan bakka bu'uudhaan hawaasa isaanii akka tajaajilan carraa argataniiti jiru. Hooggansi dubartootaa carraa argataniin itti gaafatamummaa itti kenname qixa sirrii ta'een bahachuun hojjetanii dhalootaaf ashaaraa kaayuu akka qaban dhaamaniiru. Nuti dubartoonni carraawwan jiran hunda keessatti qixa hirmaachuudhaan bu'aa biyyi keenya nurraa barbaadu akka lammii tokkootitti bahuutu nurra jiraata. Dhaloonni boruu akka irraa baratuuf ashaaraa keenya galmeessaa seenaa barreessuutu nurra jiraata. Hooggantuun biiroo dhimma dubartootaa fi daa'immanii Oromiyaa Aadde Mabraat Baacaa guddina biyyattiin galmeessaa jirtu keessatti gaheen dubartootaa olaanaa ta'uu ibsan. Imala badhaadhinnaa akka biyyaatti eegalamee fi jijjiirama akka biyyaatti mul'ate keessatti dubartoonni gahee leencaa bahachuun isaanii ni beekama. Akkasumas jijjiirama dhufe itichuu fi itti fufsiisuu keessatti dubartoonni shoora olaanaa taphachaa jiru. Nageenya waaraa fiduu fi misooma ariifachiisaa itti fufsiisuun badhaadhina milkeessuu keessatti gaheen dubartootaa guddaadha. Biirichi fayyadamummaa fi mirga dubartootaa kabachiisuuf olaantummaan hojjetaa jira jedhan. Biiroon dhimma dubartootaaf daa'immanii Oromiyaa hirmaannaaf fayyadamummaa dubartootaa mirkaneessuu fi miidhaa dubartoota irra ga'u ittisuuf qaamolee mootummaa, miti mootummaa fi hawaasa bal'aa hirmaachisuun hojiiwwan bu'a qabeessa gurguddoo hojjechaa jira. Keessattuu ergama mootummaa naannoo Oromiyaa isa ijoo kan ta'e hiyyummaa uummata Oromoo irraa maqsuun Oromoo dinagdeedhaan cimsuuf hojii hojjetamaa jiru keessatti biiroon dhimma dubartootaaf daa'immaniis inisheetiiviiwwan adda addaa bocuudhaan dubartoota hirkattummaa dinagdee jalaa baasuudhaaf qaamolee dhimmi ilaallatu hirmaachisuun hojii hojjechaa jiruun jijjiiramni guddaan dhufuu eegalee jira. Hirmaattonni fooramichaa yaada Adaamaa Broadcasting Servisiif kennaniin fooramichi walitti dhufeenya isaanii cimsuu fi himanii kaka'umsa olaanaan hojjechuun jijjiirama qabatamaa ni galmeessina jedhan. Fooramiin hooggantoota seektara adda addaarra jiran walitti dhufanii yaada ofii wal qooddachuu fi wal jajjabeessuudha. Gaafa aangoon dirqamni sitti kenname haala ittiin milkooytu uummata keessatti maaliin akka milkeessituu fi faayidaa uummata akkaataatti eeguu dandeessu waan mul'atu, waan namni irraa baratu, waan dhaloonni dubbisu lafa haa dabruudha. Iddoon deeme hundatti roga dubartiin itti fayyadamoo taatuu fi waan qabatamaa lafatti mul'atu kan namni arguu danda'u kaayaa deemaatiin jira. Kallattii saniin dubartoonni kanaatu irraa eegama waan ta'eef. Dubartoonni na duuba jiran san ana fakkeenya godhatanii akka ba'an sodaa tokko malee akka cimanii fi akka jajjabaatanii fi kaka'umsa isaan keessatti akkan uumu gahee guddaatu narraa eegama jechuudha.